السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning. Ifama wajjaan bannee waytan oniin barannu waa'ee enzyme inducer baranna tokko sulfonylurea carbamazepine rifampin alcohol jara waa enzyme inducerin gabaa jedhan scrap gp jennee qabachuu dandeenya. Scrap siin akka reef dabarsinetti sulfonylurea dha, siin carbamazepine, arrin rifampin, alcohol jennee qabanna. Katti aanu phenytoin glycoflavin shanaffaan phenytoinidha, jahaffaan glycoflavin jennaan, torbaffaan phenobarbital jennaan. Dragini kanniinitti dabalamee qorsa tokko jechuu yoo enzyme inducerii kannii wajjin fudhannu kaasii ol ilaallu kannii wajjin yoo fudhannu taate qoricha itti daballisan increase dose goona, doozii isaa daballa yookaan nu jalaa baduu danda'a waan ta'eef effektiin isaa nu jalaa waan xiqqaatuuf doozii isaa increase goona, qoricha itti daballisan jechuu. Qoricha sulfonylurea, carbamazepine, rifampin, alcohol, phenytoin, glycoflavin, phenobarbital kanniinitti qorichi dabalamu increase dose goona. Clear? Kanatti aansuudhaan wanneetti ilaallu pharmacovigilance. Pharmacovigilance are coordinated by pharmacy department. Pharmacovigilance increase coordinated by pharmacy department and especially DIC. Qoricha ADR isaa kan reporting godhu we call pharmacovigilance. Essential medicine and the concept. Essential medicine kan jennuun better health care, better drug management and lower cost. Better health care, better drug management and better lower cost yoo nu ta'e essential medicine jennaan. Three main part of typical document. 1. Introduction. 2. Body. 3. Conclusion. Waa sadii kanneen of keessatti qabata. Three main part of typical document yoo nun jedhan introduction, body, conclusion. Hypothesis introduction keessatti argama. Structure of document ammoo waa afur, isaanis introduction, method, result, discussion. Waa afur kanneen qaba structure of document. Introduction, method, result, discussion kanneen qabataa. See you.